Egaa hordoftoota chaanalii Oromiyaa akkan jirtu nageenyi badhaadha babaroo fayyoo bobbaa galchumti nagaa maayaa maatiin sa'a namni alaaman babaroo fayyoo hundi keessan fayyaa qabdu guddoo sin jaalannaa guddoo sin kabajnaa hordoftooti chaanalii keenna Oromiyaa guddoo sin kabajnaa chaanalii keenna YouTube keenna subscribe akkasin gootan kabaja guddaadhaan isin gaafanna qophiileen bashannansiisoo barsiisoon ta'an dafanii yeroodhaan akka isin bira ganii fi chaanalii keenya subscribe gochuudhaan akka nu gargaartan kan nu cinaa dhaabbattan isin jenna nutillee odeeffannoo waqtaa'oo akkasuma qophiilee bashannansiisoo fi wantoota isin barsiisan jennee yaadnu yeroodhaan qabannee isiniif akka dhiyaannu waadaa isinii galla kanaaf guddoo isin jaalannaa chaanalii keenya subscribe nu godha har'aaf immoo waan dubbisnerraa waan xiqqaa tokko qabannee isinii dhufnerraa chaanalii keenya subscribe godha maan jedhaa amaloota dubartoonni dhiira ittiin caalan beektuudha yeroo baay'ee dhiironni fi dubartoonni amala wal fakkaatan qabanii amalli isaanii baay'ee garaagarummaa qaba uumama isaanii iyyuu uumama isaanii irraa kaasee dhiiraa fi dubartoonni amalli isaanii waliin fakkaatu jechuudha dubartoonnis gama ciminatti hin qaban qabu cimina dhiira caalan qabu dhiirris akkasuma waan dubara ittiin caalu qaba jechuudha guyyaarra muka wal ilaallu amaloota dubartoonni dhiira ittiin caalan muraasa wal ilaalla inni tokkoffaan dandeettii dafanii tooftaa fi mala uumuutiin dhiira caalu dubartoonni tooftaa baay'ee rakkisaa ta'e haala baay'ee rakkisaa ta'e keessatti tooftaa dafanii odoon turii dhootti yaadin akka yeroo baay'ee yeroo bal'aa fi sa'aatii bal'aa otoo ittiin fudhatin dafanii tooftaa uumuu danda'u dhiira caalaa jechuudha dafanii haala rakkisaa keessatti haala ulfaataa keessatti yeroo baay'ee dhiphaa keessatti sa'aatii muraasa keessatti jechuudha dhiira caalaa dafanii tooftaa fi mala waan tokko ittiin uuman qaban jechuudha dubartoonni kanaaf inni kun dhiira caalaa dandeettii isaan dhiira ittiin caalan keessaa isaan gafaadha inni lammaffaan immoo dandeettii sobuu fi dafanii milikuudha inni lammaffaan dandeettii sobuu fi dafanii milikuuti akkuma beekamu dubartoonni yeroo baay'ee nama sobuu fi dafanii nama jalaa milikuu irratti tooftaa baay'ee cimaa qabu baay'ee dandeettii cimaa qabu jechuudha han akka isaan nama sobuu danda'u hin jiru dhiirri yeroo baay'ee beekee akka isaanitti sobuu hin danda'u baay'ee sobuu isaan yeroo baay'ee sobuudhaaf tooftaa nama jalaa milikuudhaaf tooftaa uumanii mala uumanii si jalaa milikuu fi dandeettii sobuu baay'ee qabu jechuudha dhiirri akkas dandeettii akkasii kan haqa isaanii kanan qabu isaan immoo dhiira caalu jechuudha gama kanaan inni sadaffaan immoo dandeettii dafanii afaan biraa baruu qabu yeroo baay'ee bakkuma kamittuu ilaallu fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessatti bakka garaagaraatti yeroo ilaallu shamarran afaan dandeettii dafanii afaan baruu qabu afaan haaraa fakkeenyaaf afaan ingiliffaa ta'uuti afaan amaariffaa ta'uuti afaan biraa jechuudha dhiira caalaa dafanii afaan baruu dandeettii afaan baruu qabu jechuudha dhiirri tokkoof dubarri tokko yookaan midhaan dargaggeessaa tokkoof intalli dargaggeettiin tokko sa'aatii wal fakkaataa keessatti yeroo wal fakkaataa jalqabanii yoo afaan tokko baruuf jalqaban dubartoonni dafanii baruu dhiira caalaa dandeettiin kun dhiira akka isaan ittiin caalan waan godhu keessaa isa tokkodha inni afuraffaa inni ammoo dandeettii kompiitaraa fi amaloota kompiitaraa dafanii baruudha yeroo baay'ee waajjiraalee mootummaa keessa baankii keessa bakka garaagaraatti ilaaltanii warri kompiitara barreessan warri taayipistii koppiitii waan garaagaraa keessatti hojjetanii yeroo baay'ee shamarran jechuudha dandeettii amaloota kompiitara baruu fi kompiitara baruu irratti dhiira caalu jechuudha gamasanii baay'ee dhiira caalu inni shanaffaa fi inni dhumaa immoo dandeettii sossobanii dhiira gara laayifachuu qabu dubartoonni yeroo baay'ee nama jala deemanii abaluu hiyyaa amaalii hiyyaa si jaaladha ati akkasiidha jedhanii dhiira laafifachuu qabu dandeettii sossobachuu jechuudha sossobanii dhiira garaa cimaa garaa ulfaataa fi waan akkasii qabu dhiira cimaa jedhamee yaadamus sossobanii
dandeettii gara laayifachuu qabu jechuudha. Gama kanaanis warri shamarraanii dhiira caalu jechuudha. Kanaaf guyyaa biraa immoo dandeettii dhiironni dubartoota ittiin caalan isiniif qabannee dhiyaanna. Har'aa fi kana wajjin jenne hiigaan jennee dhiyaanna. Guddaa galatoomaa chaanalii kennammoo subscribe godhaa isin jaalannaa horaa bulaa deebanaa isin jenna.